Hello Media. Mootummaan Itoophiyaa uummata hirkatummaa jalatti kuffisuu mala aangoo dheereffachuu taasisee hojiitti jira. Tooftaawwan aangoo siyaasaa dheeressaniif keessaa tokko taasisuun hawaasni akka of hin dandeenye hojjechuu ka jedhu sagantaa dhokataa mootummaan Itoophiyaa ammaa itti fayyadamaa jirudha. Hawaasa biyyattii humnaan cafaqee bituu, kadidee ajjeesee ka bitameef ammoo zayitaa fi daakuu inni ittiin oolee bulu hiraa akka uummanni isa faarsaa jiraataa hafu hawwa. Kana gochuuf madda jireenyaa hawaasaa irraa jalaan gogsuun qonnaan bulaa, hojjetaa mootummaa fi guutuu biyyattii harkaa madda galii waliin dha'uu irratti hojjetaa jira. Mala mootummaan Itoophiyaa sirni PP jedhu itti fayyadamaa jiru kun hawaasa hundaaf ifatti galuu akka hin qabneef hojii siyaasaa fi tooftaa irraa jalaa fayyadamuun suuta madda dinagdee uummataa rukutuu irratti fuulleffatameera. Akka kanaan hojjettoota mootummaa jalqaba irratti miindaa gahaa dhorkachuun abdii hin guutamne kan hin qaqqabamne fuuldura qabaa namni hojii sana keessaa akka hin baanetti ammoo akka of danda'ee hin jiraannetti hojii jabaan hojjetameera. Hojjetaa mootummaatti aansuun waggoota 3 asitti qonnaan bulaan rukutamaa jira. Maddi warraaqsa biyya kanaa qonnaan bulaa ta'uun hubatamaadha. Mootummaan qonnaan bultoonni akka of hin dandeenye akka garbicha mootummaa ta'anii zayitaa fi daakuu mootummaan hiruun jiraataniif sagantaa bal'aan ba'ee hojiitti seenameera. Kana galmaan ga'uuf jalqaba irratti sanyii filatamaa qonnaan bultootaa jalaa waliin dha'uun qonnaan bulaan sanyii filatamaa akka hin arganne taasisuu, sanyii bu'aa hin qabne ka bu'aa barbaadamu hin argamsiisne oomishuun sanuu gatii isaa qaalessuun raabsuu, oomishni qonnaan bulaa qaala'insa jireenyaa injifachuu akka hin dandeenyetti gatii jalaa gadi buusuu, lafti qonnaan bulaa asiidiin nyaatamee akka baduuf xaa'oo qorannaa gahaa hin qabne uummatatti raabsuun hojiin waggoota 3 as cimee hojjetamaa jiru gadadoo uummataa daran dabaleera. Haalli kun qonnaan bulaa kaleessa ofirra darbee midhaan gabaaf dhiyeessaa ture, qonnaan bulaa konkolaataan midhaan gurguraa ture, har'a ofiifuu waan nyaatee bulu yaadda'uuf dirqamsiise. Kun karoorri isaa dheeraa fi balaa uummataa hammaataa as deemaa jiru ta'uu isaa hubatama. Inumaa hawaasni midhaan nyaatee bulu ganda deemee kadhatee akka argatu, midhaan gandi laateef san nyaatee mootummaa galateeffataa akka jiraatu siyaasni shiraa hammaataan hojiirra oolaa jira. Uummanni kanatti dammaqee qabsaa'u yoo baate balaa hammaataan as deemaa jira. Rakkoon qaala'insa jireenyaa ammaa guyyaa gara guyyaa dabaluu sagantaa kanaa milkeessuu waan ta'eef mootummaaf akka injifannootti ilaalameera. Gama kaaniin maqaa misooma jedhuun naannolee keessatti hojiiwwan daandii hojjetaman kaasaa akka hin qabne seerri jedhu bulchiinsa PP biratti tumameera. Kunis akeeka galma gahiinsa sagantaa uummata beelessuu keessaa isa tokko. Uummata mana jireenyaa isaa irraa daandii baasanii misooma sii hojjenne jechaa akka inni kadhattuu ta'u kaadhimuun sammuu hawaasaa rukutuuf abjootameera. Deemee sagantaan akkanaa hawaasni waa'ee beelaa of baasuu isaa malee dhimma siyaasaa akka hin yaanne gaaffii mirgaa akka hin gaafanne ka taasisu ta'uu isaa hubatamuu qaba. Sagantaan mootummaan Itoophiyaa baafatee hojiitti jiru kun kutaa hawaasaa hunda kan gaaga'uu fi bulchitoota sirnichaa qofaa akka tujaaromsu balaa guddaa kan argamsiisudha. Siyaasni siyaasa. Ija siyaasaa siyaasaan jaama. Iji siyaasaa siyaasaan banama. Siyaasaan jaamsuus jaamaa banuus ni dandeessa. Garuu ijji waraanaa siyaasan caalu. Waraanni siyaasaa ajjeesuu hin danda'u. Waraanaan qondaalota siyaasaa ajjeesuun ni danda'ama. Garuu siyaasa sana barbadeessuun matumaa hin danda'amu. Siyaasni irree hin qabu. Garuu siyaasni irree caccabsuu, irree barbadeessuu ni danda'a. Siyaasni waraana dhabamsiisuu ni danda'a. Waraanni garuu siyaasa dhabamsiisuu matumaa hin danda'u. Utuu waraanatu siyaasa ta'ee waggoota 30 ol waraanamaa ka jiru siyaasa abaa'otu du'ee barbadaa'aa ture. Siyaasatu waraana ajjeesa malee waraanni siyaasa ajjeesuu matumaa hin danda'u. Akkuma walitti tuquuf jaalamee waraanni qaama siyaasaa ajjeesuus, hidhuus, dhabamsiisuus ni danda'a. Qaamni siyaasaa hoogganas haa ta'u qondaala yookaan dabballeen du'uun siyaasni du'uu miti. Siyaasni siyaasaan du'a. Lola siyaasaa keessatti atis dirree lolaatti siyaasa kee qabattee baata. Dirree lola siyaasaa keessatti qaamni siyaasaan warraaqu yoomuu injifataadha. Qaamni dunuunfatee afaan qawwee qofa ilaalaa deemu mo'amaadha. Kanaaf dargii fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Isaayyaas Afeworqi gara jabeessa abbaa irree gaanfa Afrikaati. Nama kana waliin gaafa hariiroon uumamu amala isaa guutummaatti fudhachuutu dirqamama. Biyya Eertiraa keessatti barnoonni hin jiru. Ummati biyyichaa barnoota dheebochuu fi beela'uu irraan ala carraan barnootaa isaa dhiphaadha. Hojiin biyya sanaa waraana. Akka lafaa kaatee dargaggeessa taateen
waraana leenji'uu qabda. Qaama barnootaa ilaallatee seenuufillee waraana ta'uun dirqama siin jedhu. Abiyyi amaloota fokkisaa addunyaan abbaa irree Isaayyaas irratti jibban irraa barataa ture, barataas jira. Amaloota Isaayyaas Afawarqii isa dhaalchiseen abdiinan injifadha jedhu abjuuma seenaa abjootaa oola. Keessumatti Abiyyi waan hundaa waraananiin fura jedhee socho'aa jira. Dirreen lolaa Abiyyi keessa jiru dirree waraanaa qofaa miti. Dirree siyaasaa keessa dhaabbatees jira. Dirree siyaasaa fi dirree waraanaa keessatti siyaasa isaa ajjeesee waraana qofaan furmaata fiduuf ifaajaa jira. Waan hin yaadinan taasisaa, dirqama nan taasisa jechuu qofaan oofamaa jira. Kun ammatti uummata biyya impaayera Itoophiyaaf kisaaraa ta'ullee bowwaa lafee Abiyyi illee keessaa ba'uu hin dandeenyetti akka innumti of darbaa jiru akeekuun fedha. Abiyyi carraanni qabu tokkoof tokkicha waraana qofa jedhee hojiitti jira. Humni biyyattii sabaaf sablammootiin hedduu ammoo isa waliin warra gumaa ta'aa jiru. Qaama hawaasa keessaa waraana leenjiif toluuf, leenjii eessa biyyiin teessoo irratti tiksuuf loluuf hin argatu. Humna dargaggootaa dirree waraanaa irratti argachuuf amma carraa guddaa sadiin qaba jedhee dalagaa jira. Carrichis inni jalqabaa mana barnootaa guutummaan dhaabsisuu, kalammataa biyyattii beelaan akka rukutamtu hojjechuudha. Kun amala inni Isaayyaas irraa dhaaledha jedhamuu danda'ama. Abiyyi manni barumsaa biyyattii keessaa dhabamuun waan lamaan fayyadama jedhee dalagaa jira. Akka yaada Abiyyi Ahimad ammaatti mooraalee yuunivarsiitii dhuunfaas mootummaa sugguruudhaan baajeta barnootaas ta'u gara waraanaatti naannessuuf isa gargaara. Kunis maqaa Itoophiyaa baraaruu jedhuun dalagama. Lammata humna warra barnootaaf ga'e, humna dargaggootaa abdii jireenyaa, abdii baratanii biyya guddisuu keessatti ajjeesuun akka dirree lolaatti maatiif firaan wal fuudhanii baqatan taasisuuf isaaf anja'a. Carraan sadaffaan Abiyyi Ahimad argatu mooraaleen barnootaa olaanoon mooraa warraaqsaa, mooraa diimokiraasiin itti lallabamu, mooraa qabsoon diimokiraasii itti dambalu waan ta'eef humna diddaa isa irratti dhageessisu, humna barate ka yuunivarsiitii keessatti isa fincilu ofirraa qolachuuf isaa anja'a. Yaadonni sadan kun mana barumsaa guutuutti cufsiisuun waan isaa milkaa'aniif alkallattiin biyyattii keessatti haamilee barnootaa dhabamsiisuurraa hanga mana barnootaa cufuutti kan adeemamaa jiruuf kanaaf irraa madda. Beela hanqina dhabiinsa mootummaa uummataan beela ilaalchisee sabni biyyattii midhaan nyaataa of dadhabuu irra gaheera. Sababaan mootummaan uummataa dhibuudha. Weerarri hawwaannisaa mootummaan uummataa utuu jiraatee wantoota muu danda'u ture. Waraanni misooma danquu mootummaan uummataa osoo jiraatee tasgabbii waan argatu ture. Kashalabbeen maqaa faannoon uummata dararuun mootummaan uummataa dhibuu irraa madda. Mootummaan uummataaf dhaabbate kan rakkina uummataa dhukkubsatu waan hin jirreef baajetii bahee weerara kana to'achuuf xiyyeeffannoon dalaguurraa Abiyyi opereeshinii waraanaa gaggeessuutu isaaf salphate. Kanaaf gaanfi Afrikaa naannoleen impaayera Itoophiyaa hedduun waggootaan dura hawwaannisaan rukutamaniiru. Bakkoonni hawwaannisaan rukutaman beelaaf saaxilamuuf danda'aniiru. Waraana beela dhalchuu. Abiyyi sagantaa beela dhalchuu baafateen oomishaaleen qotee bulaa guutuutti akka barbadaa'an taasise. Waraanni maqaa raayyaa ittisa biyyaan uummata gadachuuf bobba'es midhaan qotee bulaa boqqolloo fi mishingaa midhaan jilbaa oliiti jechuun mancaaseera. Araddaan qotee bulaa qonnaa qotamee maallaqa liqii waldaa liqiif qusannaa Oromiyaa irraa fudhatee facaase, kan ergaa guntutee kaan ergaa qarabaa ta'ee duraa caragamaa ture. Walqoon liqii qotee bulaa irraa humnaan morma qabee fudhata. Maallaqni liqiin sun fuudhameef midhaan araddaa irratti caragame. Qotee bulaan midhaan nyaataa of danda'ee kaaniifuu dhiyeessee gabaatti gurguruuf karoorfate utuu hin jaallatin beelaaf kaadhimame. Kun irree Abiyyi Ahimad jalatti waan Oromoo fi Oromiyaa irra gahaa jirudha. Gama kaaniin ofumaan siyaasa dalagna jechuudhaan qondaalonni PP saboota waliin jiraatan walitti buusuu irratti argamu. Saboonni hedduun lola sabaa walirratti banuun qe'ee irraa wal godaansisaa jiran. Araddaa irraa qabeenya walii gubanii balleessaniiru. Shira caasaan Abiyyi xaxeen qotee bultoonni daangaa irratti wal dhabuun miliyoonaan kan lakkaa'aman baqaaf kaadhimamaniiru. Hawaasni kun irree Abiyyi jalatti beelaaf saaxilamaa jira. Kana malees uummata qotee bulaa waraanni keessatti adeemaa jiru hedduun buqqa'aa jira. Hawaasi oomishachuuf koommachuu malee lubbuu baafachuu irratti fuulleffateera. Kunis gaagaama beelaa hordofsiisaa jira. Akka yaada Abiyyi Ahimad ammaa kanatti beelli gaafa bu'uu dargaggeessaaf humni waraanaaf ga'e gara waraanaatti baqatee koshooroo waraanaa reeshina waraanaan nyaadhee du'a jedhee akka waraanatti seenu taasisuuf yaadame. Barataan barnoota irratti xiyyeeffatee barataa ture abdii barnootaas dhabee abdii qotee jiraachuus dhabuudhaan gara waraanaatti akka baqatu taasisuuf yaadame. Kun Abiyyi Ahimad jalatti uummata nagaa irratti shira xaxamaa jirudha. Egereen Oromiyaa kana keessaa qooda olaanaa fudhachuuf deemti. Beelli hammaachuuf jira. Barnoonni cufamee hafuun labsamuuf jira. Waqtiidhuma beelli hammaatee
barnoonni cufamuun labsamutti labsiin leenjii waraanaaf dargaggeessi ga'eessi galmaa akka jedhu ba'uuf jira. Kun Oromoodhaan Oromoo cabsuu isa jedhamutti isa deema. Kanaaf furmaanni tokkichi Oromoon caasaa fi jaarmiyaa qabuun ijaaramuudha. Irree gamtoomeef jaarmiyaa jabaa qabuun falmachuun fala waaraadhaa jenna. Egaan dhaggeeffattoota qophii faana keelloo qophiin guyyaa irraa qabanne kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Kallo Media.